Qubee dachaa fi jechoota qubee dachaa qabanii haala salphaa ta'eetiin kan waliin ilaallu ta'a. Yeroo baay'ee namoonni jechoota qubee dachaa qaban kana seeraan barreessuu irratti ni rakkatu jechuudha. Jechoota kana barreessuu keenyaatiin dura immoo sagalee qubee dachaa beekuu qabna. Sagalee qubee dachaa beekuu keenya dura immoo qubee dachaa beekuu qabna jechuudha. Viidiyoo kanaa kan isin ilaaltanii qubee dachaa irraatii gara sagalee qubee dachaa qabutti sana booddee immoo jecha keessatti sagaloota kaan wajjin ijaaramanii akkamittiin sagaloonni dachaa kunii jecha akka isaan uuman waliin ilaalaa kan deemnu ta'a jechuudha. Namoonni mana kanaatiif haaraa taatan sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Akkasumas immoo laayik gochuun koomentii keessan nuuf barreessuudhaan mana keessan kana immoo jajjabeessaa isiniin jenna. Gama onlaayiniitiin warreen barachuu barbaaddan lakkoofsa armaan gadiitiin gama iimoo waasaappii fi teelegiraamiitiin nu bilbiluu dandeessu. Kallattiimaan barnoota keenyatti gaafa ceenu qubeen dachaa torbatu jira. Qubee dachaa torban jiran keessaa tokko tokkoon iskiriinii tokko tokko irratti ilaalaa deemnaa jechuudha. Qubeen dachaa kan jalqabaa chaa jedhama. Chaa qubeen guddaan isa kana yogguu ta'u, qubeen xiqqaasaa immoo kana jechuudha. Qubeen kun sagalee dubbachiiftuu wajjiniin walitti qindaa'uudhaan sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa horata akkuma dubbifamaa kamiiyyuu jechuudha. Kun amma lama ta'ee wal bira jira jechuunsaa kun qubee adda addaa lama jechuu miti. Kun qubeema tokkicha chaa jennee dubbisnaa jechuudha. Chaan kun dubbachiiftuuwwan afaan Oromoo 5 wajjiniin walitti qindaa'eetu jira jechuudha. Sagalee dheeraas ni qaba akkasumas gabaabaas ni qaba jechuudha. Meegaa sagalee gabaabaasaa fi sagalee dheeraasaa wal cina dubbisaa adeemna. Cha, cha, chaa, chaa, che, che, chee, chee, chi, chi, chii, chii, cho, cho, choo, choo, chu, chu, chuu, chuu. Jechoota kana immoo sagaloota kana immoo jechoota adda addaa keessatti haala kamiin akka isaan qindooman waliin haa ilaallu. Mee fakkeenyaaf jecha kan jedhu barreessitu barbaanneeti sagaleen keenya jalqabaa maal jetti? Jee jetti. Jee. Itti aansee immoo chaadha. Chaa. Jecha. Jecha. Asitti qubee dachaa fayyadamnee jirra jechuudha. Dachee kan jettu barreessuu yoo barbaanne daa jenna sana booddee chee jenna. Dachee. Amma dachee gaafannu chee sagaleen jettu kam jechuudha? Qubee dachaati jechuudha. Sagalee dachaati jechuudha. Qubee dachaa fi dubbachiiftuu kun walitti qindaa'anii chee jennee dubbisnee jirra jechuudha. Cheen kun dhuftee bakka kanatti dachee kan jedhu akka barreessinuu fi gumaacha olaanaa taphattee jirti jechuudha. Akkuma kana gocha yoonis gocha. Gocha. Choo, choo, ichima, 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 baachuu, baachuu, fuchii, fuchii, mucha, mucha, chuuchuu, chuuchuu, guchii, 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 gocha, gocha, jechama, jechama. Jarri kun qubee dachaa keessaatii chaa kan of keessaatii qabanii chaan kun immoo sagalee adda addaa sagalee dheeraa gabaabaa kanaan jechoota kana keessatti argamee jira jechuudha. Qubee dachaa torban jiran keessaatii tokko jalaa baasnee jira gara lammaffaatti darbinu. Qubee dachaa lammaffaanii A kan jennudha. A kun qubee guddaa isaatii kun immoo qubee xiqqaa isaatiin jechuudha. Kun sagalee gaafa inni uummatu dubbachiiftuu wajjin wal bira taa'ee sagaleewwan dheeraa fi gabaabaa akkasii kana qabu. Sagalee isaanii kana dheeraa fi gabaabaa isaanii wal cina dubbisaa adeemnu jechuudha. Gabaabaa kan nuyi jennu dubbachiiftuun tokko tokko gaafa ta'udha. Dheeraa kan nuyi jennu immoo dubbachiiftuun lama lama gaafa ta'u ni beektu.
gabaabduu dubbisnu a a a a e e e e i i i i o o o o u u u u sagaloota kana immoo egaa jecha keessatti mee walitti qindeessinee haa ilaallu. Dhaqe kan jettu yoo barreessuu barbaanne jalqaba maal jennaa? A jennaa. Itti aansee qee jennaa jechuudha. A qe dhaqe. Fe'ii fe ii fe'ii. Go e go'e. I qe iqe. U gaa ugaa ugaa. Raa eeraa eeraa. Iiga iiga. Alaa alaa. Oose oose. Je'e je'e. Ufe ufe. Iise iise. Iira iira. Fuudhe fuudhe. Dhagaa dhagaa. Qubee dachaa lammaffaa egaa haala kanaatiin a kan jettu kana sagaleewwan isaanis jecha keessattis maal akka isaan fakkaatan ilaalleetu jirra jechuudha. Qubee dachaa sadaffaatti kan darbinu ta'a. Qubee dachaa sadaffaan nyaadha. Nyaa qubeen guddaan kana, qubeen xiqqaan ishii kana. Dubbachiiftuu wajjiniin yogguu walitti qindaa'an immoo sagalee gabaabaa fi dheeraa nuuf kennu. Sagaleewwan kana waliin haa ilaallu jechuudha. Nyaa 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 nyaa. Nyee 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 nyee. Nyii 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 nyii. Nyoo 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 nyoo. Nyuu 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 nyuu. Warreen kana immoo jecha keessatti haa ilaallu. Fakkeenyaaf jecha keenya jedhu keessatti sagaleen nuyi dhageenyu kee kan jettuu fi nyaa kan jettudha. Nyaan kun egaa sagalee dachaati jechuudha. Sagalee qubee dachaati. Nyaa kan jettu jechuudha. Gabaabduu ishii fayyadamna. Keenya. Nyaata yoo jenna ta'e immoo sagaleen qubeen dachaa kun egaa dheerateetu jira jechuudha. Nyaa hin barreeffannaa sana booda taabira keenyaa. Qabeenya qabeenya qabeenya. Funyoo funyoo. Teenye teenye. Koronyoo koronyoo. Eenyummaa eenyummaa eenyummaa. Nyaara nyaara nyaara. Jireenyi jireenyi jireenyi. Geenye geenye. Boonyuu boonyuu boonyuu. Jireenya jireenya. Qubee dachaa sadaffaa kana egaa sagaleewwan isaa jecha keessatti maal akka isaan fakkaatan ilaaltaniitu jirtu. Bakka tokkotti viidiyoon kun waan dheeratee jiruu fi viidiyoo haaraatiin kutaa lammaffaa isaa qabannee kan walitti deebinu ta'a. Horaa bulaa.